tokko booda. Dhaabbileen lamman kun murtoo kana irra kan ga'ani midhaan gargaarsaa namootaan barbaachisaa ta'e alatti gara biraatti geeddaramaa jira jechuudhaan akka ta'e gabaasameera. Nyaata gargaarsaa gara biraatti maksuun waan fudhatama hin qabne akka ta'e kan ibsani. Daayiriktarri WFP Sindi Maakeen mootummaan Itoophiyaa dhimmicha qorate qaamolee itti gaafatamoo ta'an addaan baasuudhaa fi waadaa seenuu isaa simachuu isaanii ibsaniiru. USAID'n, WFP'n fi mootummaan Itoophiyaa midhaan gargaarsaa kana kaayyoo isaarraa maksuudhaan eenyu akka itti gaafatamuu qabu addaan baasanii ibsuu baatanuus maddi oduu Associated Press torban kana ibsa dhiyeesseen qaamoleen mootummaa federaalaa kan mootummoota bulchiinsa naannootii fi humnoota waraanaa gargaarsa kanarraa fayyadamaa jiru jechuudhaan qubatti qabee jira. Gargaarsa midhaan nyaataa kana addaan kutuun kan jalqabame ji'a darbe naannoo Tigraay keessatti yommuu ta'u, gochi naannicha keessatti raawwatame qoratamaa akka jirus beekameera. Sababa hongeetii fi walitti bu'iinsaatiin kan ka'e lammiileen Itoophiyaa miiliyoonii 20 ta'an gargaarsi namoomaa akka isaan barbaachisu ibsi dhaabbilee gargaarsaa kun eereera. Dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa WFP'n sagantaa gargaarsaa biroo kan daa'immanii, kan haadholiitii fi kan horsiisee bultoota warreen hongeedhaan miidhamanii akka itti fufu jimaata irraa ibsa kenneen beeksisee jira. Sababa wal waraansaa Suudaan keessatti taasifamaa jiruutiin namoonni biyyattii keessaa baqatan keessaa 4,000 Itoophiyaan magaalaa Matammaa keessaa akka jiran ibsameera. Bal'ina oduu kanaatiifis Bafqaaduu. Caalaan isaanii lammiilee Itoophiyaa kan ta'an namoonni 41,200 ta'an amma ji'a waxabajjii jahaatti daangaa Itoophiyaa seenuu isaanii kan ibse dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan Ochaan karaa magaalaa Matammaatiin guyyaatti ittuu walirraa hin citin namoonni 700 amma 1,000 gahaa jiru. Isaan keessaa baqattoonnii fi kolagaltoonni biyyoottan biroo 4,000 fi lammiileen Itoophiyaa 8 bakka gargaarsa gahaa argachuu hin dandeenye buufata kellaa Matammaa irratti argamu. Namoottan daangaa irratti buufatanii jiran kanaaf midhaanowwaa, bishaanii fi wallaansi fayyaa kennamaa jirus gargaarsi taasifamaa jiru baay'ina isaanii wajjiniin akka walgituu hin dandeenye gabaasni kun ibseera. Sababa wal waraansa kanaan Sudaan keessaa kan baqatanii ba'anii lammiileen Itoophiyaa 19,500 Matammaa irraa bakka deemuu barbaadanitti dabarsamuu isaanii kan ibse Ochaan warreen lammiilee biyya biroo ta'anii fi mooraa baqattootaa haaraa bakka magaalaa Matammaa irraa kiiloomeetirii 70 fagaatee jiruu fi Kumar jedhamee beekamutti ijaaruun akka jalqabame ibseera. Baqattoonni kun karaa Matammaatiin alattis karaa naannoo Gambeellaa, karaa godina Matakkalii fi karaa Asoosaatiin Itoophiyaa seenaa jiraachuu isaanii gabaasni Ochaa kun dabalee ibseera. Poolisiin bulchiinsa naannoo Amaaraa qarshii sobaa miliyoonaan lakkaawwaman ji'oota 9 darban keessa to'annaa jala oolchuu ibseera. Dabalata qabna. Akka poolisiin naannichaa ibsetti ji'oottan 9 darban keessatti maallaqni sobaa birrii Itoophiyaa miiliyoonii 16 fi doolaarri 98 to'annoo jala oolaniiru. Komishinii poolisii naannichaatti itti aanaa itti gaafatamaa kutaa qorannoo kan ta'an Kenduu Waldee akka VOA'tti himanitti maallaqaawwan sobaa kun kan tatamsa'aa jiran godinaalee Gondar Kaabaatii fi Kibbaa akkasumas godina walakkeessa Gondarii fi magaala guddicha naannichaa Bahir Daar keessatti akka ta'e ibsaniiru. Waldaa ogeessota diinagdee Itoophiyaatti qorataa kan ta'an Dr. Adam Teessoo yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin qonnaan bultoota rakkina maallaqa sobaa irraa baraaruudhaaf baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa tajaajila bittaaf gurgurtaa karaa bilbila harkaatiin yookaan moobaayil baankiing jedhamuun taasifamu qonnaan bultootaa fi mijeessuu akka qabu himuu isaanii kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaaw yaada kana irratti deebii hanga'oota baankii biyyaalessaa Itoophiyaa argachuun akka hin danda'amne eereera. Harkifachuu bittaa fi rabsaa hanqina xaa'oo Itoophiyaa keessatiif sababa ta'uusaa ministeerri dhi'eetaa qonnaa biyyattii Soofiyaa Kaasaa VOA'tti himaniiru. Haa ta'u malee hanqinni kun oomisha bal'aadhaaf saaxilaa waraanaa jiraachuu fi ministerichi xaa'oo kuntaala miliyoona 6 ol rabsuudhaaf qophii ta'uu ibsan. Qonnaan bultoota biraa komii fi mufannaa bal'aan akka turan ibsan aadde Soofiyaan mootummaan hanqina sanyii fooyya'aa karaa adda addaatiin dhiheessuu fi furuuf hojjechaa jiraachuu beeksisaniiru. Oduu biraatiin Suudaanitti jilli addaa mootummaa gamtoomanii biyyattii keessatti nama hin barbaachisne jedhamanii akka biyyattii hin seenne uguramuu isaanii mootummaan Suudaan beekseera. Dabalata qabna. Mootummaan Sudaan jilli addaa mootummoota gamtoomanii kun Sudaan keessatti nama barbaachisaa hin taane ta'uu isaanii kan ibse wal waraansa biyyattii keessatti adeemaa jiru jajjabeessuudhaan akka mootummaan aangoo gadhiisu taasisuudhaaf hojjechaa jiru jechuudhaan hoogganaan waraana biyyattii erga himatanii torban 2 booda. Hoogganaan mootummaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii ji'a darbe keessa xalayaa barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessaniin wal waraansi gareewwan waraana biyyattii lamman gidduutti taasifamaa jiru akka hammaatu taasisaa jiru jechuudhaan jila addaa kana balaaleffachuun isaanii ibsameera. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees himannaa mootummaa Sudaan kana mormuudhaan jila addaa dhaabbatichaa wajjiniin dhaabbachaa turanus kamisa galeessaa xalayaan ministeera dhimma alaa mootummaa Sudaan irraa isaaniif barreessame akka Volker Persi Sudaan keessatti hin barbaadamne
fudhanne beeksiseera. Bara 2021 kaasee ergama mootummoota gamtoomanii Sudaan keessatti kan hoogganaa jiranu jilli addaa kun yommuu murtoon mootummaa Sudaan kun isaan irratti darbu marii dippiloomaatotaa irratti hirmaachuudhaaf Finfinnee akka turan beekameera. Walwaraansa ji'oottan lamaaf Sudaan keessatti itti fufe kanaan namoonni 1,800 du'anii 400 fi 25 kan ta'an immoo gara biyyoottan ollaatti baqatanii akka jiranuu fi lammiileen biyyattii miiliyoonii 25 ta'an gargaarsi namoomaa akka isaan barbaachisu gabaasameera. Wallagga Bahaatti hojjettoonni mootummaa aanaa Saasigaa 27 waraana bilisummaa Oromootiin bara darbe onkoloolessa keessa butamanii fudhatamaniiru erga jedhamee booda waan beekan akka hin jirre maatii keessaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka isaan jedhanitti Naqqamteerraa hojjettoonni kun gara Saasigaatti hojiif odoo deemanii butamuu isaanii mootummaan akka waa'ee isaanii odeeffannoo yerootti hin kennineef himatan. Bulchaan Saasigaa obbo Alamaayyoo Ijjataa garuu yeroo caqasametti hojjettoonni mootummaa 27 erga butamanii fudhatamanii booda tarkaanfiin irratti fudhatamuudhaa fi hawaasa naannoorraa ajjeefamuu isaanii mirkaneeffachuu isaanii maatiidhaaf illee ibsuu dubbatan. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii immoo dhimmichi addatti qoratamuu qabaa jedhanii akka dhaabbanni isaanii gocha kana balaaleffatu eeranii Naakoor Malkaa dabalata qaba. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Saasigaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 18 bara 2014 konkolaataa otoobisiidhaan hojjettootni mootummaa hojiidhaaf gara aanaa Saasigaatti imalaa turan 27 waraana bilisummaa Oromootiin daandii irratti nu jalaa butamanii iyyaafannee eessa akka bu'an dhabnee jechuudhaan maatii namoota butaman jedhaman keessaa hagi tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Nageenya isaaniif akka yaaddaan himuun abbaan ijoollee lamaa maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan haati warraa isaanii haala ittiin butaman jedhanii fi yeroo ammaa haala keessa jirra jedhan ibsanii jiru. Manaafuu keessa jirte ijoollee lama natti dhiistee hojii mootummaa manaa baate gaafati naanna'aa saayitii lama walakkaa silkiin naa dawwalamee hojiidhaaf Saasigaa deemaa naannoo addaa Adaamii jedhamtutti qabamteetti kan jedhamu dhaga'e. Eenyutu qabe isiniin jedhan? Mootummaan yaa'u shanee jedhee kan waamu wabooti qabee jedhanii. Waraanni bilisummaa Oromoo namoota kanneen qabuu isaaniitiif ragaan keessan maali? Inni dhageenya malee nurratti hin jiru kaas. Maaliif hanqeyoonaa cal jettan? Nuuni mootummaa aanaa hanga guduraatti gaafataa turre ni miidiyaa kamittuu qaamni mootummaa nuun dabarsine amma ammaatti sooshaal miidiyaa maalii dabarsuu dadhabeedha kan nu jechaa ture nuuni. Ani waggaa lamaan kana guutuu mucaa isheen xiqqoon durbii baay'ee saayikoo ishee miidhamee yeroo garaagaraa hospitaala gaggeessaa hojjetaa kan biraas manaan qabu ofumaa bukeessee ofumaa toshee ofumaan ijoollee lama barsiisaa jira. Komiin mootummaa irraa qabnu tokko akka mootummaatti maatii kana dhiyeessuuf dirqama qaba du'aa sootee fayyaa isaanii. Haati ijoollee afurii abbaan warraa isaanii haaluma wal fakkaataan butamuu himanis horiinuu nama ishee barbaaddu qabdi namni barbaacha dhabee jedhan. Warraa koo yoo guyyaa gaafa sanaa hojii maafi manaa ba'anii deemanii namoonni safaraa deebi'anii dhufanii rakkoon kun akka mudate nu kaasanii egaa hojjetoota warra ta'anii fudhatanii nuun immoo nu dhiisanii jedhanii namoonni hojjetaan ta'anii deebi'anii galanii gaafa sana. Eenyu ka fudhate? Eenyu akka ta'e hin beeknu hidhatee qaama jirudha irra hojjetaa fuudhanii deemanii waan jedhu nu kaasu. Biqinaan irra keessa maatii kun kan gallee jirru ijoollee Afrikanii nu waliin qabnu taqoonqoo qofaa miti gaaffii daa'imni sii kaastu waan itti deebisuu hin qabdu sadarkaa Oromiyaa deemuuf xinnoo humna qabnuuf maallaqa jiraa wal qabatu xinnoo nu danqee kan godina ragaa qabatamaa Afrikaa waan hin qabneef sinii kaasuu hin dandeenyu waan jedhudha. Namni jiraataa aanaa Saasigaa ganda harawaataa ta'uu himan kan biraan ammoo akkas jedhu. Adaamii kana akkasanii loomisha guyyaa tokko bulchanii ganda harawaataa ganduma keenya bakka addaasa tulluwaataa bakka jedhamutti namoota kana gochaa sukkanneessaa irratti raawwatan akka isaan qalan. Ajjeefamanii hanga irraatti lammarraatti lafeen isaanii kan hin kaane awwaalcha hin arganne jiroonni waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo sana kana ajjeese ni bakka sana bakkuma qonnaa namoota keenyaadha. Hawaasni sa'aatii kanatti argee namoota jaambee kulee fuudhaa kan waaleef maatii kan agarsiifne jiroonni kun kan isaanii naannoo sana waraana isaanii kaa'anii irraa dhorkaa turanidha. Gocha sana waraanni bilisummaa Oromoo akka godhe maaliin mirkaneeffattan? Wanni nuti mirkaneeffanne naannoo keenyatti raawwate ijoolleemti keenya illee kan viidiyoo isaa suuraa kaasanii jennaan dhufanii qabanii wanta jiru teessanii bilbila miimoorii isaanii harkaawanii kan isaan caccabsanii gatan ijoolleen bira ga'anii waraabaniin illee sababii sanaan kan horkafatu ijoolleen baay'een qabanii kan isaanii reebaman isaan biratti. Bulchaan aanaa Saasigaa obbo Alamaayyoo Ijjataa hojjettootni kunneen haala ittiin butaman jedhanii fi gocha kana qaama raawwate jedhan ibsanii jiru. Kallattiidhumaan hojjettoonni kun magaalaa Naqamteerraa gara aanaatti kan isaan dhufaa jiranii aanaa guutuu giddaa ganda fayyinirraa iddoo adda Adaamii jedhamutti kan butaman hundumaa baawwa shaneetiin egaa makiinaa guutuudha gaafa sana kan butame gannakaan caakkaa keessa bakka ta'e mirkaa'ee achi keessaa naannoo nama 33dha kan gara ganda loomishaatti geeffame yeroo sanatti humna nageenyaa kan gadhiifame jira nama 27dha hojjetaa aanaa keenyaati isaan kana akkuma butamaniin naannoo barfan tokkoon booda ganda Harawaataa iddoo addaa Tulluwaataa jedhamu jira iddoo sanatti geeffamanii akka humna baawwa kanaan tarkaanfii irratti akka fudhatame hawaasni kaasaniiru. Isaaf ammoo ragaan jiraaf.
Sa'aatii sanatti humni qindaa'anii dafnee qaqqabnee isoo kana qulqulleessuu dandeenyu hin qabnu turre. Erga iddoo sana geenyeen booda immoo dhugaa jiru hawaasni naannoo sana jaarsoliin biyyaa qaamolee adda addaa maal akka fakkaatu sana hawaasa mariisifnee bira geenyerra. Bakki awwaalcha isaanii wanti argame jira. Iddoon awwaalcha isaanii kana kan jedhamu waan addaa argachuu hin dandeenye. Obbo Alamaayyoon komiin maatii namoota butaman irraa ka'u sirriidhaa jechuun waan dafanii ragaa hin arganneef maatii osoo hin beeksisin turuu isaanii dubbatanii jiru. Haala qabatamaa aadaa keenya duudhaa keenyaan namni tokko du'ee kan jettu gaafa awwaalcha isaa agartu yookaan immoo reeffa isaa agartu akka ta'e hin beekama. Garuu evidensii kana argachuu waan hin dandeenyeef dhugaa hawaasii kun achitti kaasaa jiru sana maal haa goonu kan jiru sanaaf koreen tokko lamaan itti ijaarame.